arkuu qabna hangam takka laffaatiin teenya isin bira akka geessi arkuu waan barbaanuuf koomentii teessan nu barbaachisu koomentii irratti katabaa akka gaatii waan irraa barattan no sammuu santu si kuffisa amma sammuun biizinasa keessatti akka nuti guddanni nu godhu sammuulee tana expectii nuti wanni nuti goonu maali biizinasa kudhawaa kana rabbi maqaa rabbiitiin kadhaa tokko isaa kaapitaala harkaa qabaaden jalqabne warroota buna gurguranii miiliyoonaara ta'an akka jedhanii beeytanii ani nin dinqisiifadha baay'ee warroota buna gurguranii miiliyoonaara ta'an nin beeka waan ta'eef. Ashama harka foonee daawwattoota keenya bakka jirtan marattuu nagaa fi fayyaa guddinaa fi milkaa'ina isiniif hawwaa arras deebinee dhufne mata duree biraatiin. Mata dureen teenya taarraa xiqqaashoo seensitiiviidha akka gaariitti gaafi qopheessaadha shaayii fi buna fi bira kaayaati guni fi xiqqaashoo isin mufachiise shaayii fi buna dhugaadha na waliin tura. So arraanta mata dureen teenya of course irra hedduun keenya itti yaadaa jirrasi nama hedduu gaafataa jirasi maali biizinasa mataa kiyyaatiin jalqabuu barbaada. Okay, biizinasa mataa kankeetii jalqabuun haalan gaariidha. Biizinasa mataa kiyyaa jalqabuun barbaada garuu waan jirutu duubarra dhufa yeroo hedduu. Biizinasa mataa kankeetii jalqabuudhaaf wantoota si barbaachisaniitu jira. Biizinasa jalqabuu jechuun akkuma namni tokko barnoota isaatiif itti qophaa'ee waan isarraa eegama guutee ulaagaa isarraa eegama guutee barnoota isaa itti fufee barnoota isaa saniin sadarkaa guddoo gahuudhaaf deemee karoorfatutti biizinasa tokko jalqabuufis yookaan madda galii haaraa tokko yookaan dalagaa haaraa takka jalqabuudhaaf waan si barbaachisaatu jira wanneen si barbaachisaa san guuttachuudhaaf yookaan guuttattee jirtaa dura wanneen si barbaachisan biizinasa tokko dalaguudhaaf dura wanni si barbaachisaa by the way akka ati yaaddutti biizinasa dalaguudhaaf maallaqa hangana nin qaba kaapitaala hangana nin qaba jettanii warroota na gaafattaniitu jira dalagaa dalaguudhaaf wanni dura si barbaachisaa maallaqaan duratti yookaan kaapitaalatiin jalqabduun duratti sammuun tantee biizinasa jalqabuudhaaf qophiidha. Maaliifi biizinasa mataa kankeetii jalqabuu jechuun hasilii mataasaa qaba rakkina mataasaa qaba bahaa bu'ii mataasaa qaba wanni ati barattee fi yookaan hangaarraa karaan ati irra deemaa turtee fi karaan biizinasaa wal fakkaata jettee hin taasuman eegin. So psychologically spiritually ati akka gaartiif qopheessitu sirraa barbaachisa. Maaliif karaan biizinasaa fakkeenyaaf namni tokko yoonii fi dalagaa hanga ammaa dalagaa ture irratti ganama qaxaramaa ture fakkeenyaaf bakka dalagu san irratti profeshinii isaa sadarkaa fedhe irra ta'uu mala achitti professionaala taatee dalagaa turte malee ogummaa mataa keetiitiin dalagaa san geggeessaa turte malee biizinasa kankee hoogganaan turre biizinasa hoogganuudhaaf deemta taanaan piroojeektii mataa kankeetii jalqabuudhaaf deemta taanaan ulaagaan na barbaachisu maali jettee akka gaariitti teessee itti qophaa'utu si barbaachisa. Irra hedduun keenya osoonii fi ittiin qophoonni waan takka deemnee jalqabne namni waan godheef yookaan namni waan jalqabeef yookaan namni waan jalqabisiin je'eef malee riisarchii mataa kankeetii dalaydee biizinasa akkam yooniin dalageen ani eenyummaa kiyyaa wajjin yookaan ilaalcha nan qabu wajjin waan ani beeku wajjin naannoo kiyyaa wajjin maaltu deema jenneen jalqabnu guni fi kara biizinasaa seennu. Irra hedduun namaa yookaan irra hedduun biizinasaa feel kan godhu kan cufamu waggoota duraa keessatti. Waggoota lamaan duraa waggoota yoonii fi waggaa duraa akka dabre jechuun kana jechaa yoo daddabrellee waggaa lammaffaratti si qaba sadaffaratti si qaba. So biizinasa jalqabuudhaaf dura dursoo 100% mentally qophii ta'uudha qabda. Bakka feetee jiraadhu biizinasa jalqabuun sirratti dhoorkaa miti. Fiildii feetee keessa jiraadhu biizinasa jalqabuun sirratti dhoorkaa miti. Obboleessa kiyya obboleettiiti. Feetu biyya ormaa keessa jiraadhu, feetu biyya feetee jiraadhu, feetu onlaayinii jalqabii, feetu offlaayinii jalqabii, feetu haruma feetiin jalqabii biizinasa jalqabuudhaaf garuu gaafa lafaa kaate ifqannii jalqabi. Maaliif wanni ati achitti baratte abbaa biizinasa ati oofaa jirtuu santu biizinasa isaa kireet godhee si eegaa ture. Amma garuu biizinasa mataa keetii jalqabuu deemta. So siitu pilaana godhaa, siitu hoogganaa, siitu yeroo tantee maaneej godhaa, siitu kaapitaala si barbaachisu barbaada wanni hundi sirra deebiti. Irra hedduun namaa wanni biizinasa hin feeneef maaliifi yookaan itti gaafatamummaadha jedhee waan yaaduuf maal jedhaa lakki ani biizinasa jalqaburraa am okay dalagaa qaxaramee dalaguu ganama sa'a 2 fi walakka irra seenee sa'a 10 akka irratti bahuun am fine yoo jette no ani eenyummaan kiyya biizinasa dalaguu miti yookaan jettu taate waan qabdu sanii wajjin gaariitti simadhuuti achuma irratti guddachuudhaaf yaali. No ani guddachuun barbaada ani akka gaariitti seeneetiin bishaan keessa seenee akka itti daakan baruu barbaada yookaan jettu taate psychologically, mentally, physically qopheessuu qabda. Waan isin ajaa'ibsiisan gaafa dura hojii qaxarriidhaa dhiisee hara hojii biizinasaa dhufee wanni dura qoreena dura tahee
beekumsa dhaba qofaa miti ani itti qophii hin turre hin beeku waan irraa eegama.